jechuudha gisee biyya arabaa jiru shaamboo dinaara takka bitadha maal godhuuf birrii qusachuuf garuu namni tokko yoo rakkatan ani waan akkasiin keessa illee jiru baay'ee birrii nama ergu kanarratti hin hirmaadhu namni tokko yoo rakkatan mindaa ija tokko illee erguutu jira mindaa ija tokko ergee fi akka abbaan sun jireenya itti fooyyeffatu akka godhu baay'eetu jira ofii isaatii shaamboo birrii takkaa fayyadamaa nama dinaara 100 yookaan 200 erguun of jaalachuu dhabuudha. Dura ana ka hojjete waan ta'eef dura yoo ani fayyadame nama birallee fayyaduu danda'u qaba. Dura of jaalachuu of fayyadu ofirraan tartee eegas nama fayyaduun homaa rakkoon qabu. Odoo ofiifuu ifaajjeen fayyadamin nama fayyaduun immoo kuni ani sirriidha jedhee namanu isin immoo maal akka hinti fakkaate yaada keessan komentiin naa barreessa isin jedha kallattii maal hinti baay'isuu gara sadaffaatti tara. Sadaffaan hojii gaarii hojjechuu jira. Hojii gaarii hojjechuu jechuun maal jechuudha? Hojii keessan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin isinillee akka nagaa qabdan abdii rabbarraa hin qaba arra deebi'ee dhufee jira arra maal qabattee dhuftee naan jettan arra wanta duraan qabadhee dhufurraa wanta xiqqoo adda ta'e qabadhee dhufee innillee maa inni naan jechuun keessa waan oolamneef asumaan isinitti himaa wanti ani irra qabadhee dhufe maa inni wanta adda ta'e yoo jettan arra wantoota jireenya keenya fooyyessuudhaaf nu gargaaran waa 5 qabadhee isinii dhufee jira. Wantoonni 5 ani qabadhee isinii dhufe kunillee wanta yookaan namarraa wanta adda addaa osoo hin taane tamokkiroo yookaan immoo wantuma ofii yaalee yookaan mokkoree irra na fayyade isinii qooduudhaaf hin dhufe haga xumura viidiyoo kiyyaa wajjin turan affeerra kiyya. Keessattuu warri shamarran biyya alaa jirtanii fi namoota keessattuu warroota dubartootaatiif isin fayyadee wanta yaadu qabadhee dhufe tamokkiroo kiyya isiniin jedhee jira haga xumura viidiyoo kiyyaatti wajjin yoo turtan isin fayyadee ni yaada share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun hin irraanfatina kallattimaan gara dhaamsa kiyyaatti darba. Hayyee tokkoffaa gara tokkoffaatti dabara amma wantoota fakkii namaa isin jedheera daa'ima addaan akkasiisee dhiifama. Tokkoffaan wantoota rabbiin nuu kenne wantootuma rabbiin nuu kenne wanta rabbiin uumamaan nuu kenne iyyuu beekuu qabna. Qabeenya bichaa miti. Kana maa jettee yoo naan jettan sababni ani kana jechuu danda'eef gizee biyya arabaa jiru ofii kiyyaallee wanta arge wanta mootuna hundi biyya arabaa jiran hundi isaaniitu iyyuu ragaa jedhee yaade wanta ta'eef. Tokkoffaa gizee biyya arabaa jirru gizee hojiin nutti baay'atu gizee madaamiin amal nutti qiyyarattu baay'ee saqayyaafna kuni garuu ta'uu hin qabu. Maaliif ta'uu hin qabne yoo naan jettan biyya keenya keessa namni harka illee hin qabne namni luka illee hin qabne namni deemetumallee kadhachuu hin dandeenye baay'eetu jira. Nu garuu fayyaa qabaanne asii kaanee asitti marammaramni natsaa taanee biyya sana inni marammaramni natsaa taanee hojii sana hojjechuu dandeenye mana isaanii sana dhaqnee dalagachuu ka dandeenye sababa fayyaa rabbiin nuu kenneef arabuma keenya dura galateeffachuu qabna akka fayyaa nuu kenne akka jedhanii nu dalagannee argannu kan taasise dura rabbii keenya iyyuu galateeffachuu qabna. Kanatti aansee immoo jiruu keenya fooyyessuuf wanti nu fayyadan isiniin jedhee jira waan ta'eef jiruu keenya fooyyessuuf nu fayyada rabbii keenya galateeffachuun fayyaa keenya ofirratti beekuun kana bira tarree mootu dalaynee argataa jirra alhamdulillahi rabbil alamin har'a isiif ergamna malee boru ergachuu dandeenya inshaallah jennee abdii akkasii qabaachuu qabna. Tokkoffaan kana fakkaataa rabbii keenya galateeffachuu qabna inni nuu kenna osoo hin lakkoofne inni lakkaa'ameen qaama keenya takkatti keessaa osoo wanta akka hir'ate qabeenyi guddaan deebisuu wanta hin dandeenyedha garuu wanta rabbi nuu kenna waan ta'eef alhamdulillahi rabbil alamin jecha warra amantii biraa qabdanillee fataarii keessan akkuma beekamutti galateeffachaa jiraachuun jireenya keenya fooyyessuuf nu gargaaraa jedhee qabadhee dhufe. Lammaffaan immoo of jaalachuu jechuun maal jechuu kanaan jenna akkanatti hin kolfine abdiin qaba. Yoo ati of jaalatte namni si jaalataa jedhama. Yoo ani of hin jaalatiin garuu namni na jaalachuu hin danda'u. Sababni ati kana jettee maa inni naan jettan fakkeenyaaf dubartoota warra baadiyyaa osoo fudhanne haadholii teenya jechuudha. Ganama lafaa kaan kursii qopheessanii buna dhaabanii ijoollee jira abbaa manaatti jira waa baay'eetu jira horii ilmu jira wantoota baay'eetu jira kana hunda keessaa akkam godhan dura abbaa manaatiif nyaata hin kennanii
ijoolleedhaaf hin kennanii hunduu gara deemu deema garuu ofii isaaniitti hojjechuu malee qursi san qopheessanii geessanii hojii biraa deemu malee ani hoo nyaadhee ani hoo dhugee jechuun hin jiru. Xiqqoo ture maal taare akkasumatti osuma hojii san hojjetan guyyaa hunduu akkas ta'u abbaan manallee kootti nyaadhu osoo jedhanii qo'aa kana hojjedhee geessaa osuma jedhanu qaamni isaanii miidhamaa laaffatanii qaanii isiin dhukkubsatte ijoolleen illee nama tokko godhuu hin dandeettu abbaan manallee nama tokko godhuu hin danda'u haga takka yaalamtee fayyuu hin dandeenye taanaan yookaan immoo tuyyuu isiin bakka hojii san akkasiin fufuu hin dandeenye taanaan abbaan manallee gara fuudhuutti deema ijoolleen gara ofii jiraachisuutti deemanii isimatu bashitanyaa ta'e jechuudha. Odoo of jaalattee hodura ofii osoo of jaalattee osoo akkuma ijoollee ofii yaaddee qursii kennu sanitti fakkeenyaaf isin kaa'e malee kana bichaa miti of jaalachuu jechuun osoo akkuma ijoollee nyaachiste akkuma abbaa manaa nyaachiste ofillee nyaattee ofillee eegdee qaama ofillee eegdee ta'ee miidhaan sun irra hin gahu. Namni yoo ofii jiraate nama jiraachisuu danda'a. Yoo ofii keenya fayyaa qabaanne ilmaan keenyaafis taana yoo ofii keenya fayyaa qabaanne abbaa manaa keenyaafis taana. Kana waan ta'eef dura of jaalachuu dura of jabeessuudha. Yoo abbaan of jaalate yoo abbaan of jajjabeesse yoo abbaan akka gaariitti of qabe namni birallee si kabaja namni birallee si jaalata namni birallee bootaa siif qaba. Yoo abbaan bootaa fi hin qabaatin fakkeenya warra biyya arabaa irratti yoo fudhanne ofii keenya anummaan ofii kiyyaa jechuudha gisee biyya arabaa jiru shaamboo dinaara takka bitadha maal godhuuf birrii qusachuuf. Garuu namni tokko yoo rakkatan ani waan akkasisan keessa illee jiru baay'ee birrii nama ergu kanarratti hin hirmaadhu. Namni tokko yoo rakkatan mindaa ija tokko illee erguutu jira. Mindaa ija tokko ergee fi akka abbaan sun jireenya itti fooyyeffatu akka godhu baay'eetu jira. Ofii isaatii shaamboo birrii takkaa fayyadamaa nama dinaara 100 yookaan 200 erguun of jaalachuu dhabuudha. Dura ana ka hojjete waan ta'eef dura yoo ani fayyadame nama birallee fayyaduu danda'uu qaba. Dura of jaalachuu of fayyaduu ofirraan tartee eegas nama fayyaduun homaa rakkoon qabu. Odoo ofiifuu ifaajjeen fayyadamin nama fayyaduun immoo kuni ani sirriidha jedhee namanu isin immoo maal akka hinti fakkaate yaada keessan komentiin naa barreessa isinin jedha. Kallattii maal hinti baay'isuu gara sadaffaatti tara. Sadaffaan hojii gaarii hojjechuu jedha. Hojii gaarii hojjechuu jechuun maal jechuudha? Hojii keessan namaaf osoo hin taane rabbii keeti jettee qulqullinaan haala gaariidhaan yoo hojjette deebii immoo amanamummaadhaan yoo hojjette har'a namaa hojjetta malee boru siifi. Har'a namaaf qaxaramte malee boru qaxarattee jiraachuu dandeetta. Har'a kan namaa hojjetta malee boru kee hojjechuu dandeetta. Kanaayyuu miti immoo nama gaarii hojjete gaarii eeggattama nama gaarii hojjetetu gaarii argata. Abbaan waan facaafate haamataa jetti Oromoon isa san jechuu barbaade kana agarumatti sin irraa gabaabsa. Gara afuraffaa dabaluu dadhabina keenya caalaa dandeettii keenya ofitti himuu jedha. Dadhabina keenya caalaa dandeettii keenya ofitti himuu. Ani waan akkanaan danda'u ani baradheen fidnee hojii mootummaa ani gaafa biyya galee hojii mootummaa hojjechuu hin danda'u. Ani gaafa biyya galee odoo inni gadi jedhee iyyuu beekumsa kana maran qabu. Ani gaafa akkan ta'e akkan ta'u dadhabina kee ofitti himta taanaan guddina hin argattu. Dadhabinuma sitti dabalama malee dandeettii argataa hin deemtu. Ani hin danda'u jette ani akkuma eenyutu iyyuu nama ammaachis yoo baradhe bakka namni ga'ee ga'uu danda'u jette mataa kee amansiiste haay barumsa miti hin daldala yoo jedhee akkuma eenyumattuu daldaluu danda'a. Gizeen teekinooloojiidha miidiyaa irraa waan tokkoon baradha. Daldalee akkuma nama kamittuu iyyuu bakka namni ga'ee ga'uu danda'a jettee mataa kee amansiiste dandeettii kee ofitti himte danda'aatumaan deemta. Dadhabina kee ofitti himte dadhabinuma keessa sitti abaasaa deema. Kanaa jecha maa inni dadhabina ofii caalaa dandeettii ofii ilaaluun jireenya kee fooyyessuudhaaf baay'ee si gargaara jedhee yaada. Baay'ee nu gargaara jedhee yaada nu hundaayyuu. Namni waamuma dadhabina haasaa ol tokko namni mootu goddanyaa dadhabaa hojii ol tokko namni mootu ollaa dadhabaa hojii ol tokko dadhabaatumaan deema jireenya isaa. Namni nama gaarii nama guddaa nama bakka guddaa ga'e wajjin oolu namni mootu nama dandeettii qabu wajjin oolu dandeettiin isaa dabalaa deema. Fakkeenyaaf biyyuma arabaa fudhadhaa. Nama biyya keessa jiru caalaa dubartii biyya arabaa deemtee dhuftee ture dandeettii qaba. Makinaan isaatiillee miidiyaa kana fayyadamuun waan xiqqaan se'ina. Miidiyaa kanarra waan baay'ee tolaan baranna. Nu kaardii ka guuttannoo dhiimoo wasaappiidhaan warra kenna bilbiluu fi garuu yuutuubii seenne itti ilaallaa feesbuukii seenne itti ilaallaa namoota guguddaa namoota beekamtii qaban namoota beekumsa qaban achirratti arganna. Carraan biyya arabaa deemuun akkuma gabrummaa nutti fide beekumsa baay'ee sanuu fide.
osoo biyya keessa jiraanne interneetii iyyuu fayyadamuu nama tokko tokko yoo ta'e malee namni marti hin danda'u. Kallattii yoo feesbuukii seenne viidiyoo yoo banne birrii yoomsan fixaa waan ta'eef namni hin banu baay'ee. Tiktookiin nu fayyadamanii iyyuu kana waan ta'eef maal isin jechuu barbaade wanti tokko rakkoon tokko akkuma jiru faayidaan tokko jira. Dandeettii ofii immoo abbamatu guddifata. Haala sanii namoota beekamaadhaan carraa wal argachuu guddaa qabda waan ta'eef warri biyya arabaa jirtan warri biyya kamuu jirtan dandeettii guddaa achirraa horattanii galtanii biyya keessan keessatti waan feetan dalagachuu dandeettan. Kanaa jecha dadhabina keessan osoo hin taane dandeettii keessan ofitti himaa jedhama dureen kiyya lakkoofsa afuraffaan jechuudha. Isa dhumaatii fi wantoota jireenya keenya fooyyessan keessaa isa shanaffaa isa dhumaa wantoota duubatti nu gottochan beeku. Maaltu iyyuu akka guddan duubatti akka nu gottachuu beekuu qabna. Sababni isaallee nama wanta duubatti isa gottachuu beeketu iyyuu harkaa ba'ee gara fuulduraatti deema. Homa nu dadhabsiisu iyyuu homa jireenya keenya fooyyessuu nu dhorge iyyuu hin beekne jireenya keenya fooyyessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf yoo goddanyaa keenya ta'e ka duubatti nu harkisu goddanyaa sanarraa fagaachuu qabna. Yoo immoo haaluma iddoo jireenya keenyaa haala jireenya keenyaa ta'e iddoo jireenya keenyaa sanuu jijjiiruu qabna. Katamaa keessa jiraannoo ta'e akka teekinooloojiin fayyadamne kan nu godhe katamaa keessa jirru yoo ta'e neetwoorkii yoo hin jiraanne maal yoo jiran iddoo jirutti siinee wanta fayyadamuu silaa qabnu kamuu fayyadamuu qabna. Goddanyaa badarraa fagaachuu qabna isin jedhee jira. Eenyuma abbaa fedhe haa ta'u fira haa ta'u nama waan gaarii sin gorsine nama ilaalcha gaarii hin qabne irraa fagaannee jireenya keenya fooyyessuu qabna taanaan jireenya keenya fooyyessuu qabna. Keessattuu nama yoo ati waan gaarii argatte siif hin gammanne nama kufaatii kee barbaadu. Fakkeenyaaf mana kee keessatti wanta tokko wanta haaraa yoo argu nama dasisan jenne nama jireenya kee keessatti wanta fooyya'ee tokko yoo arge dasisan jenne yoo ta'e nama akkasiitirraa fagaachuu gizima. Jireenya keenya duubatti nu gottocha. An gammachuu qabaadhee nama tokko dhufee waan na gammachiisuun isan gammachiisu ta'an hagam tokko hamilee kiyya cabsa. Kanaa jecha nama akkasiitirraa fagaachuun jireenya keenya fooyyessuudhaaf baay'ee nu fayyada isiniin jedhee jira. Daawwattoota keenya gorsi koo yoo isin fayyade share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Waan daawwattaniif baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha. Daawwattoota kiyya na jajjabeessuu keessaniif warra isin dura subscribe gochuudhaan haga irraa na jajjabeessitanii na cinaa dhaabbattan baay'ee naa galatooma. Warra ammaachillee akkasumatti itti fufaa isiniin jedha. Bye bye.